daawwattootaaf dhaggeeffattoota televezyiinii Mo'aa bakka jirtanitti ayyaanniif nagaan Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u kutaa lammaffaa seenaa Onesimoos Nasiib nama biyya Oromoo akkasumas immoo translator and evangelist akka sirna warra Ameerikaa guyyaa Juun 21 ayyaaneffatamutti nama Onesimoos Nasiib seenaa isaanii ilaalaa turre. Seenaa Onesimoos Nasiib bira ituu hin ga'in garuu dukkana sabni keenya keessa ture Onesimoos keessaa dhufe. Dukkana sabni keenya keessa ture har'a Oromiyaan keessaa dhufe. Maal fakkaata isa jedhu dukkana sana gara booddeetti deebi'ee sirnootaa fi seenaa babarreeffaman adda addaarraa bu'uureeffadheen isa kana gabaasaa jira yookiin immoo barsiisaa jira. Isa kana irratti kanan galateeffachuu barbaadu namoota akka luba Dr. Tasgaraa Hirphoo, Profeesar Makuriyaa Bulchaa, Profeesar Isqeel akkasumas immoo Profeesar Oyvind Eidee akkasumas immoo hundumaa caalaa Dr. Gustav Aren evangelical pioneers kan barreessan namoota akkasii seenaa gurguddaa irraa baranneef argine hundumaa galateeffachuun barbaada. Egaa torban darbe kanan dhaabee nama Haaris jedhamu bara 1840tti seenaan inni barreesse keessatti waan arge bara mootii Saahila Sillaaseen itti Shawaa bulchaa ture. Mootiin Saahila Sillaasee abbaa Miniliki mootiin Saahila Sillaasee bara inni itti Shawaa bulchaa ture sana keessatti akkamittiin akka ilmaan Oromoo biyyoota kibbaa kana keessaa dhufanii cabsanii guuranii fuudhanii gurguraa turan seenaa sana irra ga'een dhaabbadhe. Itti fuuf nagaa. Dr. Makuriyaa Bulchaa immoo akka barreessanitti saboonni kibbaa karaa isaan itti miidhaman keessaa tokko amantii giddugaleessa bahaa ta'an Islaamummaa fi Kiristiyaanummaa waan hin qabneef turre. Bara sana amantiin kun lamaan amantiin Kiristiyaanaas haa ta'u amantiin Muslimaa bal'inaan amantii addunyaa irratti beekaman yookiin immoo giddugaleessa bahaa keessaa dhufanidha lamaanuu burqaan isaanii. Achi keessaa kan dhufan hin qabu. Kan Oromoo waaqeffataadha akka seenaa fi sirna Oromootti waaqeffata. Warri immoo iddoo kana jiran baay'een isaanii warri Abisiiniyaa irraa dhufan immoo kan isaan dhufan Coptic yookiin immoo Egyptian Christianity irraa kan dhufe asittis immoo dhufe kan bu'uureeffame Eastern Christian traditionidha. Akkasumas immoo amantii warri Muslimaa immoo biyyoota Persiyaa fi biyyoota Arabaa biyyoota Tarkii keessaa bittaaf gurgurtaa kana keessatti warra hirmaataa turanidha. Egaa Islaam yoo fudhanne maal jedha Profeesar Makuriyaa Bulchaa seenaa inni barreesse irratti Islam forbids the enslavement of Muslims and the Fitah Nagast protected the Christians. Therefore, both the Muslims and Christians enslaved and sold the so-called heathens. Akka sirnaatti Muslimni Musliman gurguru, Muslimni Musliman bitu. Akka sirnaatti Kiristiyaanni Kiristiyaanan gurguru, Kiristiyaanni Kiristiyaanan bitu. Eeuree kan bitamee gurguramu. Bara sana amantii Muslimaas amantii Kiristiyaanaas kan hin qabne sirna aadaa mataa isaatiin kan waaqeffatu akka gadaatti kan bulu sirna waaqeffannaa keessa kan jiru Oromoodhaa fi warra Oromoo fakkaatan saboota kibbaati jechuudha. Kanaaf kanarratti miidhaa guddaan irraa ga'eedha. Eeyu kan kana lafa kaa'e Fitah Nagast yookiin immoo sirna moototaa sana keessa jira. Fitah Nagast protected both Christians and Muslims isaan bituuf gurguruu keessatti hirmaachuu danda'u. Bitamuuf gurguramuu keessatti garuu kan hirmaatu warra waaqa hin qabne jedhamee lafa kaa'amu. Warra waaqa uumaatti waaqeffatu. Uumamarra dhaabatee warra waaqatti sagadu. Isaanii jechuudha. Isaan keessaa baay'een isaanii the Gurage, Oromo, Sidama and the groups of the Nilo-Saharan people in the western and southwestern Abyssinia jedha. Eeyu kan kana lafa kaa'ee seenaa bara sana keessaa akkaataa Fitah Nagast barreeffamedha. Fitah Nagast akkamittiin akka barreeffame warri hin beekne presentation koo kutaa tokkoffaa isa torban darbee yookiin immoo yeroo darbee dhiyaate keessatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanarraan kan ka'e egaa miidhaa guddaan kan inni saba keenya qaqqabuu danda'e. Namichi Rochet Harcourt jedhamu nama biyya Faransaay, a French envoy. Rochet de Harcourt kan jedhamu who visited Saahila Sillaasee mootii Saahila Sillaasee dhufee asitti daawwatee ilaalee ture Faransaay irraa bara 1941. Maalidha namni biyya Faransaay kun? The Royal Treasury was holding, qabeenyi mootichaa was holding at least 30 million francs that the king did not know how to use. Mootiin Saahila Sillaasee bara sana miliyeenarii ta'urra darbe qarshii miliyoona 30 ol saanduqa isaa keessatti dhangalaasee horii sana waan ittiin godhu hin beeku turedha. Warqee miti, zayitii miti, albuuda miti, buna miti kan nagadame lakkoofsa hedduudhaaf guddaa kan qabu
saba guddaa kan ta'e Oromoo, Guraagee, Sidaamaadhaaf saboota kibbaati. Sakana namichi French sun Rochette Harcourt lafa kaa'e. Hin dhangala'e horiin qabeenyi sun. Sanduuqa mootii keessa guutee irraa dhangala'e. Miliyoona 30 ol. Over 30 million francs. Baay'ee kan na dinqu dhumarratti kan inni jedhudha. That the king did not know how to use. Maal akka godhu iyyuu hin beeku turedha. Makiinaan hin bitamu, jeettiin hin bitamu, awurooppilaaniin hin bitamu. Yoo itti baay'ate meeshaa ittiin saboota kana cabsantu ittiin bitama ture jechuudha. Sirna gadaa keessatti sirni bittaaf gurgurtaa garbaa dhoowwaa ta'uusaa Dr. Mukriyaa Bolchaa akkas ka'a. Oromoon immoo sirna isaa keessatti baay'ee kan na dinqu. Oromoon immoo sirna gadaa keessatti bittaaf gurgurtaa ilmoo namaa hin dhorka. Ha gabaabbatu, ha dheeratu, ha gurraacha'u, ha diimatu, ha furdatu, ha qallatu, qomoo kana keessaa, saba kana keessaa, gosa kana keessaa haa dhufu sirni bittaaf gurgurtaa ilmoo namaa sirna gadaa keessatti dhorkaadha. Sirna gadaatiif kabajan dur qaburra caalaa dachaa dabalee yeroon seenaa kana qoradhe. Both the social and religious ethos of Gada society rejected slavery. Selling human beings is a crime that disqualifies a person. Namni ilmoo namaa bitee gurguru hin balfama from participating in the Ya'a pilgrimage to the seat of their traditional religious leader, the Abbaa Muudaa. Yeroo mana Abbaa Muudaa dhaqan sirna Ya'a jedhamu yeroo Oromoon dhaqu namni garba bite yookiin immoo namni garba gurgure sirna kanarratti namni hirmaatee balfamaadha, dhoowwamaadha, dhorkamaadha. Akka sirnaatti excommunicated ta'a, hin ba'a. Hawaasa sana keessaa hin dhorkama jechuudha. Kun gadaa keessatti, amantaa keessattis haa ta'u, sirna amantaa Oromoo keessattis haa ta'u, sirna hawaasummaa social fiberii keessattis haa ta'u, lamaanuu keessatti nama bituuf gurguruun guutummaadhaa guutuutti dhorkaadha. Selling human being is a crime, wanjala, that disqualifies a person from a person participating in the Ya'a pilgrimage. Ya'a keessatti hirmaachuu hin danda'u yeroo mana Abbaa Muudaa dhaqan. Ilaalaagaa Muslimummaa, Kiristiyaanummaa, Gadaa kana keessatti kan inni revolve godhaa ture. Oromoon sirna gadaa kana keessatti hin dhorka ture, hin balfa ture, hin balaaleffatas ture. Egaa akkuma Dr. Mukriyaa Bolchaarraa ilaalletti amma immoo nama biyya Faransaay tokko wanta inni jedhee akka nu ilaalluun barbaadan. Biyyi Faransaay kuni maqaan isaa nama Rochette Harcourt jedhamudha. Bara 1841tti barreesse. Akkas jedhee ture. Haile Selassie in 1841 in the royal treasury was holding at least 30 million francs that the king did not know what to do with. Waan ittiin godhuyyuu mootiin kan hin beekne. Franki yookiin immoo qarshii miliyoona 30 ol saanduqa mootichaa Haile Selassie keessa guutee dhangala'ee turedha. Maddi dinagdee kana maal ture? Burqaan horiin kun kan inni ittiin dhufe maal keessaa dhufe? Jennee seenaa immoo yeroo dudduubatti qorannu bara sana Haile Sellaaseen burqaa dinagdee isaa yookiin immoo lafee dugdaa dinagdee Abisiiniyaa godhee kan inni fudhate bittaaf gurgurtaa ilmaan namootaati. Waggaatti si'a 2-3 loltoota isaa irraan gadee kibba Abisiiniyaatti asii gad dhangalaasuudhaan Oromoo, Guraagee, Sidaamaadhaa fi ummatoota kibbaa hedduu keessaa namoota qabuudhaan keessumaa immoo dubartootaaf ijoollee daa'imman qabuudhaan gabaa addunyaa irratti gadi baasee gurguruu ture. Kanarraan kan ba'e qarshii miliyoona 30 ol saanduqa mootii Haile Sellaasee keessatti guutee dhangala'ee ture. Sirni bittaaf gurgurtaa aadaa Abisiiniyaa keessaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti burqaa dheeraadhaaf seenaa guddaa akka inni qabu kan agarsiisudha kun. Sirna gadaa keessatti sirni bittaaf gurgurtaa garbaa dhoowwaa ta'uusaa Dr. Professor Mukriyaa Bolchaa biyya Swiidinirraa barreeffama isaanii keessatti guddisanii kaa'aniiru. Akkas jedhan. Both social and religious ethos of Gada society rejected slavery. Selling human being is a crime that disqualifies a person from participating in the Ya'a pilgrimage to the seat of their traditional religious leader, Abbaa Muudaa. Abbaan Muudaa lafatti abbaan Gadaa, abbaan Duulaa, abbaan Seeraa, abbaan Bokkuu warri kaan iddoo itti isaan muudamanidha Abbaan Muudaa. Achitti yeroo yaa'u Oromoonii yaa'aa jedhama achitti dhangala'a Oromoon lakkoofsa guddaadhaan. Namni sirna yookiin immoo sirna balfamaadhaaf xuraa'aa
isa ta'ee sirna bittaaf gurgurtaa garbaa keessatti hirmaatu achi keessa akka hin galleef seeraan dhowwaadha jedha. Oromoon yaa'aa sana keessatti nama akkasii yoo arge balfamaa jibbamaa waan ta'eef gadi baaseetu gata jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti sirni bittaaf gurgurtaa balfamaadha. Dur kabajaaf jaalala ani sirna gadaatiif qabu barreeffama Profeesar Makuriyaa Bulchaa arguu kootti irraan kan ka'e dachaa dhibbanaa dabale. Kun kabaja ilmoo namaatiif sirnaaf seenaan aadaan duudhaan Oromoo qabu kan agarsiisudha. Hanga jaarraa 19ffaatti naannoo biyya Oromoo keessatti sirni garba qabaachuu yookiin hojjechiifachuu Oromoo gidduu akka hin turre seenaan hin dubbata. Hin qabu ture. Yoo hojjete ofii hojjeta, yoo tikfate ofii tikfata, ijoollee isaa hojiitti guddifata, sirna gadaatiin waggaa 8 gargar hiree hojiitti guddifata, aadaatti guddifata, loltummaatti, hoggantummaatti, gorsummaatti, jaarsummaatti guddifata adeema malee sirna bittaaf gurgurtaa akka hin qabne seenaan hin dubbata. Jaarraa kana keessayyuu garba qabaachuu lixa Oromiyaa keessatti qofa akka ta'e Marjorie Perham bara 1930 barreesseera. Barreeffamatti mul'ifteetti. Marjorie Perham maal jetti? The Boran Oromo on the Kenyan frontier were not slave owners. In Harar province as a whole, the Oromo population were not slave owners. Baay'ee kan nama dinqu Boorana keessatti garba qabaachuuniif garba ergachuun hin jiru. Harar keessatti illee garba qabaachuu fi Harargee keessatti garba ergachuun hin turre. Marjorie Perham bara 1930tti kan isheen kan barreeffatte. Oromoo Keeniyaa keessa jirus Oromoon Oromiyaa keessa jirus isa kanatti hin hirmaatu turedha. Garuu lixa Oromiyaa keessatti akka inni jiru immoo hin dubbata. Namni Da Silvaak jedhamu yeroo barreessu the Oromo of Central, Eastern and South Eastern Oromo land did not keep slaves jechuudhaan lafa kaa'a. Eewusaan Oromoon warri giddu galeessa naannoo Shawaa kana, Arsii kana, Walloos dabalate the South Eastern and the South Eastern Oromo did not keep slaves jedha. Egaa Marjorie Perham lafa nuu keessatti seenaan Oromoo jaarraa 19ffaatti lafa nuu kaa'eera. Namni Da Silvaak jedhamus immoo isa kana lafa kaa'eera. Maal jedhu? Sirna Oromoo keessatti biyya Oromoo keessatti garba bulchuuf gurguruun hin jiru. Cunqursuun hin jiru jechuudha. Sirna gadaa keessatti ilmoon namaa xiqqoo hamma jaarsa dulloomaatti kabaja qaba. Waggaa 8 hirmate. Dhalachuurraa ka'ee hamma du'aatti iddoo qaba, gita qaba, barcuma qaba, iddoo qaba, ga'ee qaba, hirmaannaa qaba. Akka kanaan malee wal caaleenni tokko guddatee xiqqaatee kan keessatti hirmaatu miti. Sirna bareedaa, gabbataadhaa fi aadaa jabaadha jechuudha. Sirni gadaa dadhabee egaa sirni mootii yookiin immoo moonaarkiin iddoo adda addaatti yeroo inni gurguddachuutti ka'e keessumaa sirna bittaaf gurgurtaa garbaa mootota Oromoo naannoo Gibee keessatti babal'achuu eegale egaa. Kun egaa naannoo Gibee irraan gadee Gibee kana keessatti gara lixa Oromiyaa kana keessatti mul'achuutti ka'e. Gadaan sirna adda addaatiin dadhabaa dhufeera. Influensiin yookiin immoo dhiibbaan Abisiiniyaa bal'ataa, aadaan bal'ataa dhufeera. Siyaasni isaa, sirni isaa, ilaalchi isaa, nagadni isaa, ikoonomiksiin isaa bal'achaa dhufeera. Amma gaa waliin makoon dhadhalachuutti iddoo tokko tokkotti sirna gadaa caalaa sirna mootii yookiin immoo sirna abbaa lafaa, sirna abbaa qoroo wanta akkas akkasii yeroo biqilaa adeemutti gaa inni bittaaf gurgurtaan garbaa naannoo Gibee kana keessatti. Sirni kun mootota Gibee keessaayyuu kan akka Abbaa Jifaar biratti akka malee babal'achuuf guddachuusaa eega Minilik daarii Abisiiniyaa naannoo Oromootti babal'ise bara 1886 mootota Gibee qabatee booddee turedha. Egaa akkuma beektan mootota Abisiiniyaa hundumaa keessaa naannoo Oromiyaatti asii gadi cabsuudhaan Abisiiniyaa bal'isuudhaan naannoo kibbaa kana hundumaa Abisiiniyaatti maxxansu weerara sana bara 1886 mooticha Minilikiin erga seenaan jalqabee booddee dhagaa. Mootota Gibee kana keessatti wanti babal'aan akkasii kan inni dhalachuutti ka'e. Isa kana ilaallagaa bara 1886tti inni kun ta'e. Bara bulchiinsa Minilik keessa gaa Oromoonni baay'een qeesaaniirraa gurgurtaan guutummaa biyya lafaatti facaan yoomirrayyuu caala bara Zaraa Yaaqoob fitaa nagasta Oromiyaatti gale biyya Itoophiyaatti galee kaase bara Sarsa Dinqilii kaase hamma Saala Sillaaseetti dhufe babal'achaa weeraraa guuraa gurguruun hajiraatuyyuu malee amma gaa bara 1886tti nama weeraranii guuranii gurguruurraa biyyichuma qabatanii guuranii gurguruutti gale.
akka bara Minilik ilmoon namaa akka inni hin gurguramne seenaan hin dubbata. Addunyaatti faca'eega. Addunyaatti guurame Oromoon hedduun kuma dhibbootaan kuma hedduudhaan lakkaa'amutu faca'e. Hamma Indiyaa keessatti gurgurame. Hamma Pershiyaa Iraan keessatti gurgurame. Hamma Saawudii keessatti, hamma Turk keessatti, hamma Liibiyaa kaaba Afrikaa keessatti, Awurooppaa biyya Jarmanii adda addaa keessattis gurgurame. Seenaa isaatti dhufu nagaa. Namoonni kun baay'een isaanii biyya maatii, firoota, qilleensa, hiriyoota, qilleensa dachee, bineeyyii aadaa biyya isaanii utuu deebi'anii arguu fedhanii baay'een karaatti warri kaanis biyya ormaatti dhaqanii hafan. Biyya isaanii babbareedduu kanarraa. Inni kaan biyya cabbiitti, inni kaan biyya ashawaatti, inni kaan biyya barahaatti, biyya argeen beenne. Aannaniin kan guddate, qoriidhaan kan guddate, buna qalaadhaan kan guddate, baaduudhaaf marqaadhaan kan guddate, biyya hin beennetti guurame gurgurame. Biyya sana keessa taa'ee waa'ee biyya isaa hawwa, waa'ee biyya isaa dheebota. Dhaloonni hedduun guurame gurgurame gaa. Isa kana argina gaa. Suuraan kun exactly Oromoota guuranii gurguraman yoo ta'uudha baateyyuu bittaaf gurgurtaan garbaa bara sanaa akkamittiin akka nama dehumanize namummaadhaa namaa gaditti akka inni itti gadi nama caccabsu kan agarsiisudha. Egaa namoonni bara sana gaa bittaaf gurgurtaadhaan qabamanii gurguraman xalayaa isaan adda addaa babarreessan garboonni akka ilmaan Oromoo garbummaatti gurguraman xalayaa isaan babarreessan tokkoon fakkeenyaaf isinii fuudhaga. Abboota, harmoota, obbolootaaf firoota keenyarraa cinnee garaan keenya utuu boo'uu obsaan jiraanna. Yeroo biyyaa baanee bulguun karaatti nu nyaata jennee yaaddoof sodaa keessa turre. Ayyaanni abbaa keenyaa yoo nu gargaare garuu gallee firoota durbii hiriyoota keenya ni argina ta'a. Ani yoon gale isaan argee hunduma isaanii walitti qabee teessisee seenaa koo ittan seenessa. Keessumaa haadha kootti siqee itti odeessee darbeeyyuu diinota koottan odeessa jechuun xalayaa Oromoon Attishuu Aagaa jedhamu barreesse gaa namicha kana. Namichi kun Oromoodha. Maaliif Attishuu Aagaa kan jedhamu kan garbummaatti biyya gara biyya Arabaatti gurgurame booddee biyya Ingilizii nama Thomas Platt jedhamutti darbee kan gurgurame tokkodha. Hiriyaasaa akka fedhee Daallee jedhamtu kan mooticha Bavaria Germany Maximilian biteef kan barreessite irraa kan fudhatamedha. Jarri kun lamaan wal duukaa gurguramanii isheen tokko biyya Ingilizii, isheen tokko biyya Jarmaniitti, isheen tokko immoo biyya Ingiliziitti gurgurame xalayaa walii barreessu gaa. Bulguu kan isaan jedhanii fi ijoollummaatti waan gurguramaniif. Oromoon baay'een ijoollee isaa xixinnoo kan isaan sodaachisan hin boo'in bulguun si nyaataa yookiin immoo kana gadi hin fiigin yoo achi dhatte bulguun si nyaataadhaan ijoollee isaanii sodaachisu. Kanaaf ijoollummaatti biyyaa gurguraman waan ta'eef jarri kun xalayaa isaanii irratti maal jedhanii barreessu karaatti bulguun nu nyaata jennee sodaachaa turre. Garuu yoo ayyaanni abbaa keenyaa akkuma Oromoon jedhu yoo ayyaanni abbaa keenyaa nu gargaaree biyyatti deebine hiriyoota keenya, durbii keenya, firoota keenya hundumaa walitti qabnee seenaa keenyatti himna. Keessaayyuu immoo jedhan. Keessaayyuu immoo harmee kootti siqeen itti himaa. Diinota kootti illee nan seenessaa jedhu. Xalayaa isaa walii barreessaa turanidha gaa kun. Baay'ee kan garaa nama raasudha. Kan biraanis immoo jira. Afrikaa keessaa karaa lixaa kan qabamanii adeeman Atlantic Slave Trade inni jedhamu karaa lixaa Western Slave Trade, Atlantic Slave Trade inni jedhamu baay'een namoota jajjaboo kan dhiirri itti baay'atu yeroo ta'u inni karaa galaana diimaa garuu baay'een Oromoota dargaggoo keessaayyuu ijoollee durbaa umurii waggaa 7-14tti kan itti baay'atudha. Inni gaa Atlantic Slave Trade jirbii guuruu, lafa qotuu, dildiya ijaaruu, karaa ijaaruu Ameerikaa fi Awurooppaa kanatti humna garbootaa itti waa'ee ba'uudhaaf kan ta'edha. Across Atlantic Slave Trade. Hedduun isaanii biyya Atlantic irratti erga guuramanii booddee the Americas iddoo jedhamanitti Bahamas, Haiti, biyyoota kana fakkaatan Jamaica biyyoota kana keessatti hafan dhiyeenya kana Haitiin ture. Haiti kana keessa kan jiran dhibbatti garboota Afrikaa irraa gurguramanidha. Baay'ee kan nama dinqu biyya Haiti jedhamtu kana kan dhufee koloneeffate warra Faransaay. Warri Faransaay gaafa dhufan
qabeenya heetiin qabutti dinqifatan. Keessumaa mukeetii heetii keessa jiru ebonii kan jedhamu muka babbareedaa gaarreen heetii irraa akka jirutti guuranii ciranii Faransaayitti guuranii ittiin manaaf waan gurguddaa ittiin ijaarratan. Dhaloonni lafa heetii irra jiraataa turan sun warra koloneeffattoota Faransaay humnaan waan dura dhaabataniif warri Faransaay nama tokkotu hambisiin lafarraa isaan fixanii garboota Afrikaa fidanii irra safarsiisan. Har'a warri heetiin jiran, warri koloneeffatan hin jiran, warri Afrikaa irraa garbummaadhaan achitti guuraman abbaaf haadha seenaa lafa sanaa wajjiniin walitti hidhata kan hin qabne, mootummaa tasgabbaa'aa dinagdee ijaaramaa kan hin qabne biyyi sun gargar faca'ee tamsa'eetu gidiraa keessa jiraata. Hammam bittaaf gurgurtaan garbaa sirni koloneeffataaf saamichi dinagdee hamaa akka inni ta'e. Ji'a tokko dura biyya heetii keessatti yeroon tajaajilaa ture, qorataan ture, argaan ture. Akkuma kana gaa Atlantic Slave Trade inni jedhamu gara lixaatti inni adeemu namoota jajjaboodha kan inni guure. Inni nurraa inni biyya keenya irraa fuudhamee garuu gara bahaatti biyyoota Arabootaaf Tarkii, Pershiyaa hamma Indiyaatti inni gurgurame garuu baay'eensaa dubartoota ture. Ijoollee durbaa umrii waggaa 7 hamma 14tti. Babbareedina isaaniirraas kan ka'e. Namni waggaa 30 olii keessumattiyyuu hin argamu turedha. Tokkotti lama kan ta'u baay'inni ijoollee durbaa turan jedha. Harka 67 ol gara harka 70tti kan siqu dubartoota. Maaliif barbaadamu? Maaliif barbaadamu jarri kun? Dubartoonni Oromoo maaliif guuramanii gurguraman jarri kun? Jennee yoo fudhanne miidhaginni isaanii, si'inni isaanii, dandeettiin isaanii, ogummaan isaanii, naamusni isaanii bareedaa waan tureef. Babbareedoo dubartoota Oromoo guuranii Arabootaaf Tarkiitti, hamma Pershiyaa Indiyaatti, hamma galaanota sanaatti dabarsanii gurguran jechuudha. Bara Minilik dura dooniin ittiin garboota guuran namoota 200 hamma 600tti kan baatan turan. Isa Sidrquist argee barreesse sana yoo fudhanne ilaalle kan isaan irra taa'anii hollatan, beela'an, dheebotan jechuudha. Bara Haayile Sillaasee kan ture, bara Haayile Sillaasee duras kan ture nama 200 hamma 600tti doonii tokko irra kaa'ama. Bara Minilik garuu dooniidhuma sanarra nama 1,500 hamma 2,000tti irra kaa'ama. Dachaa 3 guddate bittaaf gurgurtaan ilmoo namaa achitti ichim godhanii guuranii lakkoofsa guddaadhaan dur hin weeraruu, hin guuruu, hin gurguru. Amma garuu lafaaf nama isaa walitti qabatan waan ta'eef akka kanatti gadi guuraniitu ilmoo namaa gurgurama ture. Misiyooniin John Mayer jedhamu tokko fira isaa Theophilus Waldmaier jedhamuu fi bara 1886tti xalayaa barreesseen akkasittiin jedhe. I am sorry to hear from the people that King Minilik again allows the traders to carry on their horrible business of the slave trade. This sad news was confirmed by the fact that slave dealers brought 600 young Galla girls with many boys and joined our caravan towards Tajura. Tajuraatti guuru turan jedha. Qabbanaa'ee ture jedhee yaadan ture. Garuu dhumeera jennee dooniin cufamee Tajuraatti imala keenya tun jalqabin gaallaa keessaa gadi cabsuudhaan Oromoo jechuudha. Oromoo keessaa dargaggoota 600 keessumaa immoo ijoollee durbaa. Imagine ijoollee durbaa umurii waggaa 7 hamma 14tti kan ga'an ijoollee 600 boossisaa weerarsaa fidanii galaana doonii keenyatti dabalanidha. Kanaan guurree gara Tajuraatti geessinedha. Nama misiyooniiti. Wangeelatu keessa jira waan ta'eef garaansaa caba. Shamarran Oromoo gabrummaatti qabamanii gurguraman baay'een salphaatti tu gadin jedhin yeroo baay'ee ni falmatu turan. Namni biyya bahaa tokko waa'ee durba Oromoo tokko akkas jedhe. Ijoolleen durbaa sun immoo finciloo turan, didoo turan. Salphaatti warra harka kennan immoo hin turre. Akkuma hoolaa cal jedhanii warra adeeman hin turre. Miidhaginaan gatiin isaanii gabaarratti dorgomaa kan hin qabne. Bifaanis eenyummaadhaanis. Waa'ee seenaa mucaa durbaa Oromoo tokko akkas jedhee barreessan jechi tokko. Fakkeenyuma kana suuraa bareedduu kanan irraa fudhadhe ishee kana jechuu miti suuraadhuma kanan fudhe malee akka fakkeenyaatti. Durbi kun biyya Oromoo keessaa qabamtee gabaa Kaayirootti gurguramuudhaaf dhufte. Gabaa Kaayirootti gurguramuudhaaf. Garuu dheekkamtu, aartu, loltu, didduu finciltuu waan taateefi gooftaan ishee mana qofaatti kiraayii fuudhee
ishee jiraachisa turedha. Garboota warra kaanii wajjin iyyuu miti. Qobaatti jiraachisa ture. Gabaatti uffata miidhagaadhaan yoo baasan iyyuu kan miidhagina ishee raajeffatu hedduu kan ishee bitachuuf fedha qabaate garuu hin jiru turedha. Maaltu kana danda'ee manatti fudhatee galaedha. Maaliif warra ishee bituu dhufu iyyuu lolti turte. Dhufee namni hundumtuu maal namni akkas miidhagu jedheetu dinqifata. Yoo suuraa ishee ilaaltan. Maal namni akkas bareeduudha. Garuu bitachuudhaaf hundumtuun sodaataadha. Maaliif loltuu, dheekkamtuu, finciltuu, facciftuu turte waan turteefidha. Durbi Oromoo tokkos immoo limmu keessaa qabamtee Jeddaa Saawudii Arabiyaatti gurguramte. Achi namni Indiyaa tokko ishee bitate gara magaalaa Boombeeyitti gurguramte. Durbi kun Indiyaatti sinittaa mul'atu. Durbi Oromoo kan gooftaa ishee jalaa badde gara mootummaa Indiyaatti iyyattee dhageessifattee gargaarsa warra Ingiliziitiin birmadummaa argachuu dandeesseedha. Imagine birmadummaa Oromiyaa irratti dhabde Indiyaa irratti hidhattee argatteedha. Falmattee, loltee, finciltee mootii Indiyaatti iyyattee gargaarsi bara sana warra Ingilizii qabatanii waan turaniif bilisummaa ishee gonfatteedha. Kun durba Oromoo limmu keessaa qabamte gurguramteedha. Namni Ronald Seagal jedhamu tokko yeroo barreessu waa'ee Oromoota gabrummaatti gurguranii akkas jedhuudhaan ibsa. Isa kana gaa kan nu ibsu Ronald Seagal. Within the traditionally large market demand for Ethiopian slaves, particularly prized were the Oromo. Gabaa gurgurtaaf garbaa keessatti akka kanatti afanii gurguru. Achi dhaabanii bifaan nama hedduu gabaatti dhiyeessu. Gurgurtaaf ilmoo namaa keessaa gatiin Oromoon ittiin bitamu guddaa turedha. This by no means exclusively for their light complexion. Bifti isaanii warra kaan irra xinnoo hin diimata turedha. Bifti isaanii lightidha. Dark deep gurraachan turre xinnoo hin diimata turedha. Since they came in varying shades in the darkest, they were sought for their commonly slim shape, regular feature, celebrated gazelle-like eyes, and long, straight, and slightly curled hairs. Market convention ascribed peculiar beauty to Oromo girls and peculiar intelligence to Oromo boys. Gabaarratti yeroo dhiyaatan iji isaanii bareedaa, bifti isaanii qaqallaa, hojjaan isaanii dhedheeraa kana duwwaa moomitiidha. Rifeensi isaanii, dabbasaan isaanii dhedheeraadha. Gabaa gurgurtaa ilmoo namaa keessatti miidhaginaan ijoollee durbaa Oromootti kan gituun turre dandeettiidhaaf beekuma sammuutiin intelligensiidhaan immoo dargaggoota Oromootiin kan dorgomuun turreedha. Nama biyya Oromoo Onismoos Nasiibitti dhufnagaa. Dukkana cillimii seenaa fokkisaa ilmoo namaa gaddaakee caccabsee namaa gaditti gadi bute kana keessaa urjiin tokko dhufe. Waan tokko Waaqayyo dukkana keessatti nama dhiisu. Wangeelli akkas jedha. Sabni dukkana keessa adeemaa tureedha. Ifa guddaa isaa argeedha. Waaqayyo gaafa ifa namatti agarsiisu moo waan xinnoo namatti agarsiisu. Sabni dukkana keessa adeemaa tureedha Isaayyaas. Saba isaa gabrummaadhaan Baabiloon keessa jiran yeroo waa isaanii dubbatu. Ifa guddaa isaa argeedha. Ifa guddaa isaatu ba'eegaa gaafa ba'u garuu xinnoo fakkaata. Hiika Awaajii bara 1850 keessa iddoo Hurrumuu jedhamu keessatti naannoo Iluu Abbaa Boraa keessatti dhalate. Eewu namni kun haati isaa hiikaa jettee moggaafte. Abbaan isaa Awaajii jedhama. Inni maqaa isaa gaafa eenyummaa isaa himu barateera. Hamma Swiidinitti Uppsalaa mana barumsaa inni itti barate dhaqee ija kootiin argeera biyya Swiidinii keessatti. Afaan isaaniitiin afaan Giriikii beeka, afaan Ingilizii beeka, afaan Amaaraa beeka, afaan Tigreetiin biyya Eertiraa Asmaraa keessatti waldaa dhaabee lallaba ture. Afaan beeka, afaan Arabaa beeka. Nama beekuma guddaa qabu, sadarkaa guddaa qabu. Dooktar kan hin jedhamne, Profeesar kan hin jedhamne, Paaster kan hin jedhamne, Bishop kan hin jedhamne, Raajii kan hin jedhamne. Eenyummaa isaa gaafa ibsu akkas jedha. Onismoos Nasiib nama biyya Oromoo. Onismoos Nasiib kan inni mul'isuu barbaade eenyummaaf gooftummaa guddummaa waaqasaa, namummaa ofiisaa, biyyummaa saba Oromoo isa kana agarsiisuudhaaf ejjetee dhaabatee
Onismos Nasib gaafa jalatti barreessu nama biyya Oromoo. Faranjoonni guyyaa murteessanii Juun 21 biyya United States keessatti guyyaa Onismos Nasib kabaju. Onismos Nasib, translator and evangelist. Eewu namni kun gadi fageenyaan sagantaa koo isattaanu keessatti bal'inaan imalammoo Onismos Nasib wajjin goona. Seenaa darbe kana maala goonu? Seenaan ammammaatti seenessaa dhufe, seenaa dukkanaa kana keessatti maala goonu? Miiratta minu keessatti uuma. Inni kaan hin aaraa, inni kaan hin gabbaa, inni kaan hin gaddaa, inni kaan hin dheekkamaa, inni kaan immoo gumaa yaadaa, inni kaan immoo dhiigisaa hin danfaa, inni kaan immoo hin tuffatas hin jibbas, inni kaan immoo hin amanus. Attama goonu seenaan ammammaatti seenesse kana. Seenaan seenaadha. Seenaan barachuu barbaada, qorachuu barbaada, hubachuu barbaada. Seenaan yaadannoo kaleessaati. Isa boriitiif garuu jireenya keenya qopheeffannee isa kaleessaa irraa barree maaliif seenaan sun dhalate? Inni gurgures maaliif gurgure? Inni gurgurames maaliif gurgurame? Seenaa sanarraa qorachuudhaaf bittaaf gurgurtaa ilmoo namaa isa gad nama cabsu, cunqursaa fi gadi qabuu cabsuu ilmoo namaa sirnoota akkasii axoofnee balleessine sirna ilmoon namaa itti kabajamu. Waaqayyo waaqummaa isaatiin, namnis namummaa isaatiin kabajaaf ulfinaan sirna inni keessa jiraatu Waaqayyo akka inni fiduuf kadhaa keenyaaf hawwii keenya, hojii keenyaaf dhama'ii keenya, waamicha keenyaaf ergama keenyas. Onismos Nasib abbaa gammachiis nama biyya Oromoo seenaasaa kutaa koo isattaanu keessattan fudhadhee dhiyaadha. Ammasittuu televezyiinii mo'aa kana keessatti anaa wajjiniin hojjetaa kan jiran, qophii kana keessatti kan hirmaataa jiran Milkeessaa, akkasumas immoo gammachiis uummataa jaallatamaa Fiqiruu Haayilee, akkasumas immoo obboleessa koo Galataa Ijaaraa walii wajjiniin taanee isinii qaddeessaa jirra. Sagantaa kanatti akkasiin gammadaa jirtan abdii kooti. Dogoggora qabnu, yaada qabdan, qeeqa qabdan nuun ga'uu hin dagatinaa. Waaqayyo bakka jirtanitti isin haa eebbisu. Baay'ee akkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu. Seenaa koo isattaanu keessatti suuraa kanarratti kan argitan haadhaaf ilmoo Onismos Nasib nama biyya Oromoo seenaa isaa qabadheen isiniif dhiyaadha. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Ameen.